የእምነታችን ጽኑ መሰረት ሚያስተሳስር እንደ ሰንሰለት የአላህ ስጦታ ገጸ በረከት ፍቅርን ተላብሰን አንድ የሆንበት የእምነታችን ጽኑ መሰረት Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii ijoollee keenya haadha nyaata ajaa'ibaa takka hojjennee yennaa jirra. Yaa'u amma kun filfil roomii, shunkurta diimaa fi qullubbiidha. Akkasitti walitti akkanatti haga inni akkanatti diimatutti walitti qabdanii beektanii walitti dhooftanii akkanatti waliin dhooftu. Yaa akkanatti jechuudha imshaan haga inni akkana ta'utti eegasii booddee wantatti dabaluu jira. Eegasii booddee irratti qopheessinee dinnicha bifa kanaan dheeressitanii kukkuttanii bifa kanaan jechuudha. Shunkurta asitti dabalatanii jechuudha. Nyaata ajaa'ibaa hojjannaa booda irratti waan hojjannu nu hordofa. Isaalachuu yeroo tokkotti gootanii jechuudha. Dinnichaa fi kaarotii jechuudha. Akkasii aganni bilchaatuu fi akkanumatti dhiisna. Hanga xiqqoo si wal fudhatuuf sana dhiistanii jechuudha. Okay, amma karaa kanatti deemee jira jechuudha. Amma wanta sida barreessudha jechuudha. Imamni kanatti doonaa soogidda qunda barbarree sammuunii fi baharat arabii ergi jechuudha. Egaa akkana dhiistanii qimaamoota keessa itti gootanii booda irratti bishaan xiqqoo isii xaaphiitti gootan akka kaarotiin bilchaatuu fi jechuudha. Amma karaa biraa waan biraa hojjechuuf jirra waan ta'eef agasii fa'aa taa'u jechuudha. Okay, as bira lukkuu keela jira. Lukkuu gummaasha hojjechuu jirra. Na lukkuu dhaabetanii kun lukkuu gummaasha waan ta'eef isin achi ol illee hojjechuu dandeettanii garuu lukkuu kana akka dura bishaan akkatti dafisnee eegasii booddee irratti lukkuu kanas akka godhu sin agarsiisa jechuudha. Amma lukkuu baasee jira jechuudha achi keessaa amma lukkuu iddoo kana godhee hojjechuuf deemaa jira jechuudha. Annaa bishaan kana keessatti ደግሞ ruuza naqaa jechuudha. Osoo ruuza ittiin naqeen booda kan itti fayyadamu isa kanneen jechuudha. Kanneen ni beeytan isaa maqaa isaa hunda keessan ni beektanii qunda barbarree shaayii qimamii maali maqaan isaa akkas yaani mismaaru
بشسمه فلفل كذا كذا كسيتي فيدمت بشاني لكو كيسا فون إسان إتيجتشولا هنجا بشان سون دي بإيدا فوفي لكالا داني تماني إستاني اوكي أما ستيرمو هنبرا وجانا اوكي لكو رتو هنبرا وجانا كيسني انجلسون إسا كانا إنكم دمو سلسل اوكي معجون طماطفي الريف الفلفل الأسود ممكن يكون بربري في سوق الدا زيت عافية على يجولا زيت عافية كما سيتقونه يجولا يرتني كوي سيتقونه أنجد كشو سيتورسي سنقود يو فيتان دمو بشان يدكوس فيدمو دنديتاني بشان تكيسابي تكوي سي akka qaama isinii itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Okay, egaa kana wal fudhatee booda irratti lukkuu irratti dibdan ta'e kana. Okay, lukkuu amma itti dibee keesseera jechuudha. Gama hundaanuyyuu karaa isiin qabdu hundaanuyyuu uftanaan itti dibee keessee jira. Amma furanii keessa keenna yaani haga danda'a isni diimatu jira. Yaa kunis akkuma isiniin jedhe daqiiqaa 10 ol turee jira. Amma garuu gama bilchaatee jira jechuudha. Gara bilchaatee jira. Inna amma ruuza keenyatti deebina jechuudha. Karaa ruuzaa deebina. Agasiifi yeroo inni bilchaatetti bita xiqqishuu sirra keessan jechuudha. Jala xiqqeessanii akkasiin jalaan qaban. Okay, bishaan kiyya kabatti daffee jira jechuudha. Akka ajaa'ibaa kana daffee. Na bishaan kanatti ruuza qopheessee jira jechuudha. Okay, ruuzni kiyya kana xiqqishuudha. Namni baay'ee waan hin taaneef xiqqoo fayyadama garuu isin baay'istanii illee fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf bishaanitti deebisna jechuudha. As biratti maal eegaa jira. Ruuzni bilchaatuu fi nu eegaa achi booda walitti deebinaa asii. Ruuzi bilchaatu jira. Shismaa jillichaan dammoo bilchaatee jira beektanii. Allah jamiila marra walla. Bilaafiyaa. Bilchaatu jira. bilchaatee jira. Yaad qishuutitti naatu. Okay, amma haalum agartan kanaan bilchaatee jechuudha. Takka walis hin qabanne waan jenne birsanii hedduu kana. Okay, amma wanti itti goonu saduu as bira hojjannu kana jechuudha. Isa kan itti goonu. Murasa fakkan namatti tursiisna jechuudha. Ibidda jala kannasne akka isinitti tolu abdiin qaba. Hojjadhaatii nyaadhaa laalaaqee. Okay, isa kanan beektanii miti inni kana juban mozzarella yookiin juban piizaa isa jedhamu kana gubbaa irratti godha. Okay, isa bifa kanaan itti goona jechuudha. Akkanatti itti gootanii aga daqiiqaa danda'ame muraasa ittiin naannoo daqiiqaa 10 kadhadhanii dhiistan jechuudha. Ibidda akka inni isin jalaan gubannetti baay'ee tokko xiqqeessitanii jechuudha. Okay, amma geessee jira jechuudha. Gara xumuraatti deemee jira. Kana yeroo inni isin ta'e
lukkuu as bira goone jira beektanii ka hojjannee ka bilcheessine lukkuun jechuudha. Lukkuu san jechuudha. Isa fuutanii gubbaa isaa irra keetan jechuudha. Akka malee waan ta'eef isa irra gootanii tumaan fakkanaa dhiistan jechuudha. Akkasitti godhaatii nyaadhaa isiniin jedha namni ittiin toluu jiraatti. Waadi jedhis. Ya salam akan jechuudha inshallah hundi keessaniyyuu godhaatii nyaadhaa amma nyaachuuf deemaaraanii isiniin jedha. Namni viidiyoo teenya jaalatte laayikii godhii ka jibbitee bira kuti. Hordoftoota ijoollee arsituu hundi keessaniyyuu akka gootanii nyaatanii abdiin qaba inshallah. Baay'ee tokko miidhagaadha beekaa. Bismillah. YouTube keenya subscribe godhaa. Yoo isinitti hin tolle describe godhaa. Akkasii aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti